أنا جول له مؤمنة إن كانوا تلاتنا بل أرس بروس والله لازم مبارك مسمى ندقي والله لازم إنت ثم لا ما تورو مرة سيتي لما دم ما سلي دي بيته دير إنك كذا سرّا كنا دتة بان لما ترى تمي كنا سنتمي أكاس ما فرقتي ماله والله لبودي كتير أتى ورا إيكا مالين كارنو نا أما ناجي تكي كتوك كيان إيران جالان جرّت كدين دابت ولا دلاga دابت ولا أما wanto ko dubbi de nakita wanto ko bandara ko lay bada wanin dage oji miji wanto dalat tuta e dati hararge dati ji hararge baati jin baati jin hararge baati okay hati hararge dati ni elita hati hararge dati ni elita kan million te nyabaka hararge bahati kaate hararge bahati ayye mera kaisa option wani lagi hararge bahati kaate hararge litade tigande ergite me ya wallahi Jalan dibacu bakatana kambe abona la galat yani ingi jibda di Oi sabona wato ko garane nyate lagi fada dubini asuman utalame kenni miti dubini baka garane nyate jira akasi tilanta wallale male mati kulleti mati ergamu kana oboleti ngene rufte adano ka waqtu ko faadi bona jiddu manu warda tana mule tira kanni be galib samantat ay nama setumo mati kulleti dugumatti isin nama ergite tanan dubbi arasta dubbi arasta ka tayi way faati mati kulleti mati isi ergite wal fuchuf demu entala kesanu kenna jechun suni garana nyatti uga dubbanne wan malif mati way mati nakuma mati gotiti akuma mati kesaniti intala kesanu kenna jedani mati tokkotti demu jechun wallahi goccha gara jabeenya cimaadha kana fudhat tokko jedha malifi dubarri yeroo namarraa yerumtu maatini akkanitti nama simatu akkanitti nama kabaju akkanitti rifatu beetu kana gochuun goccha gara jabinaati goccha sukkaneessaadha jettanii akkasitti kuulleedhaafis keessanii fi waan isii qabbaneessu dubbattanii sambooda waan biraatti deemama utuma deemu barbaachise malee utaallee waa shari'aa qileesemu amma shari'aan natti mul'ataan jiru wallahi garaana nyaatanii maatiinsi ay maatii tokko naqanii intala keessan nuu kennaa jechuun qabuma taate ta'u gaadhu meeraayyuu dhaqanii jarrisi kiisanii yani araarfataniiru araarfatanii amma dubbisa kan suutu mana kas tartiibaan dubbadha bulle sitti balleeffamera wallahi dhiifamu ya mubeqiya amma si wanni tuni amma laal dhageeffadhu mube dhiifama hararge bahati fi hararge lixaa dhageeffadhu oye warda hararge bahati fi hararge lixaa jechuun walitti hin dhiyaatu maasis mube hedduu waa walirraa fagooti lammadammoo dubbiin ganda dhaytee haadha abbaa walii fiddee walii qalanii dhiifama wal gaafatan nu oole malee warra miidiyaati oole Igaltee kanaaf dubbiin isaanii tun hedduu ulfaatti waan jettanidha namni yaada kana ta'e dhumarratti goolamnee dubbii tanarra ka'ee taaboo qabna warda dubbadhu. Anam maroof akkan dhageetti akka amma fuulleen nuuf himte kanatti hin dhageenye akka fuulleen isii bira galtee isii rafuu jirtu shari'aa fi maallaqa jalaa fuutee deemtee dhageenye nuti sirraa dubbachuu turre viidiyoo waraabee garuu ta'ee immoo akkanatti maqaa guddaa kan walirra kaa'uun hedduu ulfaata. Sila namni takka isiin sila shari'aa gisee harkaa fuutu san afaanuma nagaatiin kadhattee muniiraan ni jirti namni osoo miidiyaa dhufnee barbaatii lama turanii adda turanii jaamu jira amma ganda kuulleetillee sila namni takka gisee manguddoo ergee kadhateetuma afaanuma nagaa shari'aan sun amma isiif biddeena wajiidha sii galee aan akka nama takkatti muniiraan dallaala ta'uu dandeessi dalagaa gisee nama naqu hummoo dallaalli Suudiidha kan nama tumee nama qalee akkana nama tumee nama dalagaa nama naqu arkeen beeku dhageetis hin beeku dhugaa dubbachuudha Suudii san keessa storeetiin jira muniiraa nama fakkeenyaan dallaalattiin sii dhagee ijoollee takka tumtee namni waliif hima nama takka namni takka tumee namni sun lammata ijaazaa biratti bu'ee dalagaa biratti hin seenu sii galee
amma dalagaan tun shari'aan tun isiif hojiidha kanaaf ta'ee haala dila kana godhuu dandeessi garuu garaa walii laafaniitu akka obboleeyyumatti wajji nyaata wajji dhugan namni fuullee irra isii beeku hin jiru fuullee bira buree bira agaree saniifuu akka isiinis bedduutti balleessitee akka fuulleen immoo garuma laaffattee fi rabbi jettee yoo kanniteef wallaahi hedduu takka rabbi irraa illee harkatti ilmaan musallaaltee. Wardaa teenya tarsadiin kan laal shari'aa tana wallaahi tarsadiin kan nuuf feqee arrabaaniif duubana deebiste malee wardaan nama sin sodaadhu miidiyaa sin sodaadhu dhugan siima anka hin sodaadhu wallaahi laazim tarsadi muniiraan kan nuuf jennaan hayyee muniiraa teenya hin jeen muniira haya muniiraan tun amma gaakanniif hayyee narra harkattee kutte muniiraallee mucaan tokkollee narra harkattee kutte haya tarsadi wallaahi laazim keen kan nuuf feqee duuba intalti afaan nuustu na haddaddi anis dhalaa yaa wardaa teenya. Mee gise dhalaan akka ta'eeti akkattiin sirraa fuudhattee kaasii maguddoon haya giseetteen hin kannaaf jette asiin si wardaa yoona funyaan qabee sirraan fuudha sin jette ati mee wardaa teenya ati anuma mee ati maaltu si dhaga'ama mee maaltu si dhaga'ama. Ani amma akkatti hin dhageenye na dhaga'ametti nanu roofuun tana fuullee san bakkeesiin jirtanii suudii sanitti hin dheeytanii fi ijoo ture akkanan seene namni takka beete akkuma namarraa dhageenyitti dubbata. Hogguun roofoo akkasii dhagoo wallaahi hedduu takka rifadhe akkam ijoolleen suudii jirtu akkana wal godhanii dila kana Oromoo ta'anii diinamaa walitti ta'anii mana hidhaa wal geessatti waltuma maali roorroon tun jeetinin wallaahi mataan kun wardaa teenya wallaahi ganama kana achi kun hawwaati musammaa ganama kana achi kun hawwaati achi kun qopheeffatee fi mukkana dhugooti muut godha nurraate waan zeeb sagalee nurra bashte Mubarak musammaa ganama kana ragaan achi barbaadanii ijoolleen nama meeqa dhuftee kunoo qabrii isaaniitiif dhabanii akka jibdu naan jaani akkana nu goote akka isaan dhufanii isaatti ijoollee tana miidiyaa kanarratti himatan ijoolleen silaa nama cubbuu teena duuba gaafatanii akkasin ragaan itti argame jechuudha. Silaa arraan tan ragaan natti argamuu baate ana haadha badiiti si galtee ana ammas haadha ilmoota osoo waan fedhatee nama gosa kiyyaa nama ibidda kiyyaan haadha ilmoo garan jabaadhu. Duuba intalti akkasii miti waan isii osoo feete muniiraa biran kutan dhugan sitti hima uummata Oromoo dhiisii muniiraa biran kutu wallaahi kan rabbina shaahida muniiraan kanniif haya jee anaa taa'u jiru dhuftee narrabsee akkattiin sirraa fudhadhee ganda kee keessa si qaanyee sanaa jettee gurbaa keenyaa fuudhuu deema jaanii gurguddoon dheeytee silaa akka isaan yaadanitti kijibaan dhaqanii achi nama guddoon qabanii naqaanyee suuqaan garuu rabbiin akka namaan jiru arrallee Mubarak musammaa bira dhaqeetti si qaanyeessattee duubaan nadhaadattee dhuftee kuma torbaatamettee ifumaa deebitee haqa ibbaastee qaanyooytee jechuun Mubarak musammaatti kuma torbaatama fuuteettee narra keessee kaleessa ifumaa lakkii ani hin jenne ani lakkii kanaan hin dogoggore jettee kuttee jechuudha. Silaa isiin na xureessuu qofa irratti xiyyeeffatte malee silaa shari'aa isirratti xiyyeeffatte ganama subiin narra harkatti wallaahi silaa muniira narra harkaaf ture. Si galtee akka isin itti yaadaa jirtaniif akka isin itti yaadaa jirtu dachii fi samiidha obboleen